Jechoonni kun akkuma isin asirratti argitanii lama ta'aniitu wal cinatti babarreeffamaniitu jiru. Qubee wal fakkaataa ta'anii garuu sagaleen isaanii dheerachuuf gabaabbachuu irratti kallattii wal jijjiiraniitu jiru jechuudha. Sababa kanaatii fi isin jaroota lamaan wal faana jiran kana keessaatii kan ani dubbadhu isa kam akka ta'e filattanii dabtarii keessan irratti barreessaa deemtu jechuudha. Fuula tokkicha kana gaafan xumuruu deebiinsaa isa kam akka ta'e immoo kanin isinitti agarsiisu ta'a jechuudha. Hamma sanatti garuu ofii keessaniitii jalqaba kan shaakaltan ta'a jechuudha. Kan jalqabaa kana keessaatii adii kan jedhu filattu. Lammaffaa kana keessaa kalee, sadaffaa kana keessaa yeroo kana keessaa cimaa asitti ceeneerra cufaa danuu qubee mixii jara kana keessaa haala gaariitiin akkasiin filattanii jirtan abdiin qaba. Adii tokkoffaan kana adii kalee yeroo cimaa cufaa danuu qubee mixii warreen jara kana keessaa warreen ani irra deebi'ee isiniiti waame kana filattan sirriitti qubeessitanii jirtu jechuudha. Kan itti aanutti ceenaa. Jara lamaan kana keessaa safuu lafee karaa garaa gamoo makaa sodaa gatii safuu kan jettu ishee jalqaba irrattu safuu lafee karaa garaa gamoo makaa sodaa gatii jaroota kana lamaan keessaa mee badii kan jettu filadhaa. Badii mamii kosii tiruu gujii mataa bukoo gaala jara kana keessaa badii ishee kana badii mamii kosii tiruu gujii mataa bukoo gaala bobaa hulaa daawwaa mudaa odaa qotuu bicuu balaa bobaa kan jettu ishee jalqabaati. Bobaa hulaa daawwaa mudaa odaa
odaa, qotuu, qotuu, bicuu, bicuu, balaa, balaa. Jechoota baay'ee haga ammaatti ilaallee jirra. Jechoota kana warreen ani irra deebi'ee isinii deebise wajjiniin warri wal fakkaataa barreeffattanii jirtan waa'ee sagaleen dheerachuu fi gabaabbachuu qabatamaatti adda baafattanii jirtu. Warreen immoo jara kanaa filannoo sirrii osoo hin filatiin yookiin walakkaa irraatii argattanii walakkaa abaa kanneen hamma ammaatti dhuftan immoo irra deebitanii waa'ee sagalee dubbachaa jirtanii dheeraa moo gabaabaa ta'uusaa sirriitti addaan baafachuu qabduun isiniin jedha. Namoonni mana kanaaf haaraa taatan sabiskiraayib taasisuun maatii keenya ta'a. Jaalala qophii keenyaaf qabdan sheer laayik gochuun nutti agarsiisa. Namoonni onlaayinii barachuu barbaadan Duwwaa 915556475 jechuun iimoo, waasaappii fi teelegiraamii irraan na dubbisuu dandeessu. Horaa bulaa.